Tokko fudhadhu. Galatomi. Jamin. Fudheera takkaata gara gorsaa. Fudhattee naan deemne fudhatiin. Gorsaa rakkan anoo fudheera. Jamu. Galatooma. Tokko fudhadhu. Fudhatteeta? Sagal. Tokko fudhadhu. Thank you guys. Lakin berhenti cuma orang. Beri wahai tak catat saya. Beri kata orang sama. Beri ni memperbadu begitu. Alkatu itu teman. Okay. Mari ni. Ya, mana kan kalau di dokter sakit. Karena mali ni sindang bisa. Beeksisa Ustaz Umar Al-Faruq. Ustaz Umar Al-Faruq kitaaba isaanii. Aye, galatuma Abu Zakir. Taata. Ani sinafu. Isinis? Inafnu. Inafnu walla lakki walla inafnu. Ustaz Umar Al-Faruq irraa inafnu kitaaba isaanii maal jira kitaabni isaanii? Kitaabni isaanii mata dureen isaa maal jira? Ulee gabrummaa injifatu. Akkuma walii galatti seenaa Nabi Muusaa fi akkasumas Oromoo kana walitti fide kan inni barreesse jechuudha. Kanaaf hawaasni Oromoo keessumattuu biyya Jarman jiraatan sagantaa kanarraa tokko qooda fudhatan gamanummaan yaamicha keenya dabarsa. Akkasumas kitaaba kana namuu tokko manaa qabaachuu qaban jedha. Galatoomii obboleessa keenya. Kitaaba akkuma salphaatti fuudhanii mana kaa'atan osoo hin taane kitaaba beekumsa irraa shamatanuu fi kitaaba kabajaaf naamusaa lafa kaa'amu maaliif tokkoffaa qaali rabbiitii fi qaali rasuulaa of keessaa qaba. Kitaabni kun sallallahu alaihi wasallam rasuula fi keenya immoo lubbuu keenya walitti jaalladha. Kanaafuu kitaaba kana bitanii lafa ol kaa'uu qofatu hin taane kitaaba kana bitanii irraa dubbisanii ittiin wal dubbisuu. جزاك الله حبيبي حبيبي أنا اوكي ايش كيف بدي Sakalamu? Reda aja. Ayo betul betul tamjid. Mani. كتاب أستاذ عمر الفاروق يا بسات ولي قبر ما انجفت Sani. كتاب أستاذ عمر الفاروق ولي قبر ما انجفت كتاب أستاذ عمر الفاروق ولي قبر ما انجفت كتاب أستاذ عمر الفاروق إن شاء الله نرقمنا. حياك الله Kenniga. Yeah.